keenya Oromoodha. Roobni roobee fororoodha Jawhar keenya Oromoodha. Roobni roobee fororoodha bakkeen keenya Oromoodha. Bakkeen keenya Oromoodha. Bakkeen keenya Oromoodha. Haati isaa Oromoodha. Abbaan isaa Oromoodha. Haaliin isaa Oromoodha. Haaliin isaa Oromoodha. Haadeen isaa Oromoodha. Haaliin isaa Oromoodha. Aadaan isaa Oromoodha. Roobni roobee fororoodha bakkeen keenya Oromoodha. Roobni roobee fororoodha bakkeen keenya Oromoodha. Roobni roobee fororoodha haaliin isaa Oromoodha. Roobni roobee fororoodha haaliin isaa Oromoodha. Jawhar keenya Oromoodha. Hayyuun keenya Oromoodha. Hayyuun keenya Oromoodha. Jawhar keenya Oromoodha. Haaliin isaa Oromoodha. Abbaan isaa Oromoodha. Haati isaa Oromoodha. Haaliin isaa roobni roobee fororoodha haaliin agarsiisi Jawhar boonaan agarsiisi akkana addaa bana siini bunaan agarsiisi Jawhar boonaan agarsiisi nagarsiisi agarsiisi nagarsiisi 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 roobni roobee fororoodha bakkeen keenya Oromoodha. Roobni roobee fororoodha bakkeen keenya Oromoodha. Jawhar keenya Oromoodha. Haaliin isaa Oromoodha. Abbaan isaa Oromoodha. Haati isaa Oromoodha. Hayyuu keenya Oromoodha. Hayyuun keenya Oromoodha. Roobni roobsa Oromoodha. Lammiin isaa Oromoodha. Roobni roobee fororoodha hayyuun keenya Oromoodha. Jaalata abdan Oromoodha. Hayyuun keenya Oromoodha. Jawhar keenya Oromoodha. Haati isaa Oromoodha. Abbaan isaa Oromoodha. Haaliin isaa Oromoodha. Lammiin isaa Oromoodha. Roobni roobee fororoodha bakkeen keenya Oromoodha. Haati isaa Oromoodha. Abbaan isaa Oromoodha. Lammiin isaa Oromoodha. Hiitii isaa Oromoodha. Roobni roobee fororoodha hayyuun keenya Oromoodha. Roobni roobee fororoodha Jawhar keenya Oromoodha. Jawhar keenya Oromoodha. Jawhar keenya Oromoodha. Oromoodha. waan jennu tartiiba dhakaaman jenna kareef intalaata kororo asiyoo beema san ba kororo fi asiyoo beejama asiyoo beema lelelele harka dhoga asiyoo be Adami dararini bonara mo adaw
دالني أدويك دالني هيا ويسا خرابنا جزء عمالي تقام بينا خاروزات خريطو مال تريشا No, sana ginagawa ko. Kusuf tema? Bota ta naka gari pallisa ga. Walittin speaker namni beera asjiru kana male gortota asjiru male namni getta aji. Okay, okay. Okay. Jarana assalamu alaikum warra bakatana kopi kopi sumale namu sila taun sa kaisaniti debitani edununtu tola namu tu tain sa kaisaniti debi please bakatay sang kabada please kore namusa amma seenaa jiranii keessummeenni keenya seenaa jira bakka teessan qabadhaa please warri kaameraadhaa kun please bakka teessanitti dachaa yeroodhaaf keessumoonni keenya dhufaa jiranii keessumoonni keenya seenaa jiranii simadda namoonni hundinuu please bakka teessan qabadhaa horeen naamusa asitimi achikatan achikatan hey please bakka teessan qabadha please
Hello? Oh. Okay, Fayyada galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa Oromoo akkam jirtan nagaa. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa bakka keessan qabadhaa bakka teessan amma nuu qabadhaadha. Warri kaameraadhaa kun please bakka teessan qabadhaa mee bakka qabadhaa. Galatoomaa hedduu ulfaadhaa hamilee kannaaf hawwan keenyaaf hamilee gaarii kannaaf bakka teessan qabadhaa. Maal isirratti maal bas. Okay. Akkam ooltan nagaa. Oromoo nagaami. Alhamdulillah baga gammaddan gaa. Baga gammaddanii tasgabaa bakka nuuf qabadhaati. Qophiin teenya itti fufanii hayyoonni keenya gaa akkuma rabbi kadhachaa baatan hundinuu ba'anii nu jidduutti argamanii. Kanaaf wal dhaggeeffanneeti waliin deemnaa obsaa waliif kannaa deemnu galatooma ulfaadhaa horaa bulaa. Achi dhaabbatu. Maka video wani speaker kan aja. Anak kita kung kami dia isatu. Ada tekas kan. Tekas. Assalamualaikum. Ragaisu. Indagamu. Amma wakam. Ayye. Baga nagaan nu dhuftan jiraattonni Atlaantaadhaa. Baga nagaan dhuftan baga guyyaa kanaan Rabbi nu ga'e. Halo.
Hayyee baga rabbi guyyaa kanaan nu ga'e. Guyyaan har'aa kun guyyaa seena qabeessa. Obboleeyyan keenya obbo Baqqalaa Garbaatii fi obbo Jawaar Mahammad nu jidduutti argamanii galatoomaa nuun jechuudhaaf dhufan. Nutillee isaaniin galatoomaa nu dhufuu keessaniif jechuu barbaanna. Guyyaan tunni dhufti jennee meeqa nu keessaa warri as keessa jirtan kun ka soomanan soomanin ka du'aa hin godhin akka beekutti ka rabbiin kadhatin hin jiru. Ayyee hiriira asitti magaalaa tana keessatti godhuu irraa kaatanii diisii irratti deddeebinee firii Baqqalaa Garbaa firii Jawaar Mahammad jechaa baane. Kaboonyes boonyee humna keenyaas qabeenya keenyaas gama isaan akka nu bilisa nu ba'an godhaa waane har'aan tan as keessatti nu wajji argamanii hedduu galatoomaa jennaan. Amma waan takkaan isin gaafadha. Guyyaan har'aa kun aladaami yookiin sanbata guddaadhaami. Okay. Amata lamaan akka har'aa obboleessi keenya Haacaaluu Hundeessaa lubbuudhaan ture. Amata lamaan akka har'aa galgala akka boruuti lubbuun isaa nu harkaa baate. Guyyaa sanitti aanuu obboleeyyan keenya kun hidhaa isaaniin hin malle keessa nu duraa seenan. Amma garuu rabbi asiin nu ga'ee jira. Rabbiif galata galchinaa. Mee hoggu takka ol naa ka'aati sakandii 30 wareegamtoota ilmaan Oromootiif ka dura ammaan dura wareegaman obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaa dabalatee mee hoggu takka daqiiqaa 30 naa yaadadhaa. Galatoomaa. Ayyee galatoomaa. Sagantaan har'aa akkuma jennetti sagantaa galataati. Galatoomaa jechuudhaaf dhufanii ammoo osoo sagantaa keenya hin jalqabne dura nama sadiin asirratti afeeruu barbaada. Obbo Baaba Abdulaziz hoggu takka as naa kootu. Haboo Nuuriyaa nu kootu atis. Obbo Amaan Fayyisoo as nu kootu hoggu takka atilleen. Hayyee manguddoolee tanaa wanni asitti afeereef akka guyyaa keenyaa qophii teenyaa eeybaan akka nu bananiif asitti afeeree dura amma dura Haboo Nuuriyaan asitti afeeraa. Haboo Nuuriyaan mee du'aa nu godhe.
Indalagu sun. أكنا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي يا الله أمتك خيني خنا بقنا جان لا سنيس نبافته دكان الرائفة نبافته أكون رابل نبافت خاف اللي ربي نهاباس قيا الرخل اللي قيا قاري نهاقد أبو بكلا في أبو جوار محمديس إساني ننقفه أمته بودا في اللي باسه إسان اللي ربها قمتشيس ورمو ربها قمتشيس ورمو ربها قمتشيس ورمو تك ربها قل المال هذا المال أبا ربي نهاقد أبدا نلبت لا أبدا 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 نلبت أبدا لم تقوت أنا نلبت حاجات إن ربي نهاقوت بلي ثم ربي نهافت خير أمي دوبا فسانيس ربي نهاباس يا ربي نقمتشيس يا رحمن نقمتشيس يا واحد نقمتشيس يا أحد نقمتشيس يا الله سبحان ربك رب العزة هاي بابا خطأ بابا عبد العزيز. السلام عليكم بقنا جان دفتن بلو بلو كنون بيجا هدارا بلو عبد الله محمد بلو بقنا لرنكا إنشا بينشا بلو بقنا بنوباسه بلو بقنا لرنكا بنوباسه أمنيتي دعاء تيسجل تلبي مقبولة ولينو باسنا الحمد لله رب العالمين أبو ربي بلسان واباس إساني ننقفه بلسان واباس توقنوها قلو هم تونيدوها لامسيس وانوها جالتشيس وانا واللقانوها قلو وانا والجل ديبنوها قلو بيتين بلسان واباس جهنو ناجو بلسان ما نعرفتو جوهر بقال قربا ستة وعدة سبيدينا وعدة نوسيلا أكا بيجي نقول نقولنا نقول بيجي نقول كانوا كتالة نقول نقولنا أبيجي نكتة أبيجي نرامو شاته أبيجي نرامو شاته أران تنمو سد وهايو برنوتا رافل النجرة ورّا والجلدي منو عقلو ربي تكون عقلو الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. أبو أمان jirtu baga jiraattan baga waliin dhugaye guyyaa addaa kana obboleessa keenya Jawaariif obbo Baqqalaa iddoo keenyatti argamu isaaniitiif baay'ee gammannee jirra. Isinoo gammaddanii mee sagalee baga gammannee baga gammaddan baga guyyaa kanaan nu ga'e isiniin jedha. Dhufuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Gammachuu isinit dhaga'e immoo natti illee dhagamee waan jiruufi irra caala ammoo walit dhufnee gaafuma wacaa gaafuma akkana walit dhufoo doon taane rakkoo biyya keenya irra jiruuf rakkoo harkaa nu qabdu keessaa ba'uufillee akkanumatti tokko taane akka wal bira dhaabannu waan inni nu haa gargaaru. Oromoo tokko haa taasisu, afaan tokko nu haa taasisu, kaawoo keenya tokko haa godhu, ilaalcha keenya tokko haa godhu. Oromoo dhaabaan faffacaateen diigamteetiin kaawoof karoora isii gattee facaatee ganda jala kuftu nu godhini jalaa nu haa baasu. Tokko nu haa taasisu, afaan keenya tokko haa godhu. Jawaarii kennaanis baga nagaan hiikamtee baga guyyaa kanaan geettee Atlaantaa mana kan kee baga nagaan dhufte jedhaanii kanaaf kanuma irratti gabaabsaa galatoomaa isiniin jedha. Ayyee manguddoonni teenya galatoomaa. Namni mana kana keessatti argamu bakka adda addaati irraa dhuftanii namni Tennessee irraa dhufee ni jira. Washington DC irraa ka dhufee jira. Asuma Georgia keessaa bakka adda addaati irraa illee nama oofee dhufee jira. Galatoomaa asitti nu keessatti argamuu keessaniif jenna. Warri Naashviil mee isa jirtan? Naashviil harka dhawaagaa harka dhawaitan malee hin beeynu. Ay hin dhageenye warra Naashviil hin jeen dagadee hayyee keessummoonni biraatis as keessaa hedduutu jira. Warri Memphis warri Savaanaallee ni jira bara takkaa lama ta'anillee. Ayyee bakka biraatirraa illee warri dhuftan
baga nagaan nu dhuftanii amma gama qophii keenyaatti dabarraa keessummoota keenyattiin isin dabarsaa keessummoota keenya dhaggeeffadhaa ammoo waan takka laayinii kana dabruun hin danda'amu bakka teessan teessanii yoo feetan wanni godhachuu ni dandeessan bakka teessanirraa ol ka'uun dhoorka viidiyoo kaasuudhaafis wanni godhuudhaafis yoo ka barbaaddan taate okay hayyee amma gama keessummoota keenyaattiin nu dabarsaa duraa okay hayyee amma dura obbo Jawaarittiin dabarsaa obbo Jawaar right okay hayyee difama mee adde faayoo na yaama gutak okay kota adde faayoo okay hayyee go ahead السلام عليكم أكم ولتن أورمو فيادا والله دوبر الدن قوتا في هيو في أكنا سمجور مالتو نما قمتشيز أكم أخي خنتي بويا عمتا كوفجنا قمتشو خيسان بدي لغا ربي sagaleen na jalaa badee waan hin jiru wallaalee isin harkoo kiyyatti hedduun gammada baga jiraattan oromoof amata kuma jiraadha bara baraan jiraadha waan tokko nu dhaame Jawaar Mohammad gaafa maayyii asii wal agarru oromoof abba hin deeminii hafii yaabooti akkana saay maafii nafaa jedhan isinoo ije isinoo oromoof hin hojjettanii nuti eega gaafa san qabanne waan isin nu kennitan abbaa keenya dhaqee obbo Jawaar Mohammad qabnee isin hin geenye jirra isin arguuf hedduu gammannee jirra hawaasni keenya dhugaa dheebuu addaa qaba isin arguudhaaf anilleen akka jiraatu magaalaa Atlaantatti nama Oromoo tokkotti gammachuu tana nu wajjin qooddachuu keessaniif galatooma baga rabbi Jawaar Mohammadii wajjin nu garsiise ida'adhoytu keessa baatanii ifa kana agartanii boru waan ta'u beekuu baannus arra isin harkutti gammachuu qabna gammachuu keenya daangaan qabu Oromoo hundaatu gammadaa jechuudha Oromoo fayyaadaya yoo isin goota keessan hin boonsine eenyu boonsa yoo isin bira dhaabbanne eenyu bira dhaabbata nutis biyya jirrutti hamma maayyitti qabsoo isin itti fuftan qabsoo isin godhaa jirtan isin cinaa dhaabbachuuf irra deebinee waada isiniif haaromsina saniifu yeroo hunda isin bira jirra gammachuu keessa baga baatan isiniin jechuu dagadhe abbaa koo baqqee obboleessa koo Jawaar baga nagaa rabbiin isin baase baga wal agarree dhugaa guyyaa kun akka daa'ima mi'aawa osoo dhaangaa ta'e ni nyaatama dhugaa Oromoo dhugaa bakka nuti boolla gallee hayyuun keenya ganda ambaatii malee waan Oromoo haasa'uu dhabetti nu baatanii hurree nurraa saayitanii faanti teessan bilisummaa Oromootii saafiddu fayyaadaya amata kuma jiraadha bara baraan jiraadha Oromoo booyuuf hin deemanar Oromoo ummata keenya kahidaa fi hayyoota keenya qeeroo teenya haawwan keenya rabbiin hidhaadhaan waa baasu qabsoo cabda qabdan itti fufaa fayyaadaya galatoomaa hanganuman isiniin juuf as ba'e dhugaa rabbii fayyaataa galatoomaa baga nuu baatan baga nuu jiraattanii ijji nagayaa baga wal nu agarte fayyaadaya sagantaa keenya itti fufaa obsaan nu eeggadha. Adde faayoo hedduu galatoomii isin durattiin boosa kiyya guddaa dhiifama gaafadha itti gaafatamaa
durataa koree koomunitii Atlaantaadha obbo Jamaal Galchuu sagantaa isaatiin irra utaalee dhiifama naa godhi Jamaal mee keessummoota keessan kana magaalaa ta'e dhufte baga nagaa dhuftan nu jenna. Ayyee fayyataa wama badingoone Dr. Sintaayyoo Leeni wama haasawa yoggii ummata geeggessan wakki tokko nama harkaa kalaxaa kanumaaf duraan dursee ummata keenya ulfaataa akka Joorjiyaatti argamtan ammas ummata naannawa garagaraa irraa dhuftan hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan guyyaan har'aa kun nuuf adda. Rakkoo ummata Oromoo irra gayuu fi rakkoo qabsaa'ota Oromoo irra gayuuf hiriira bayaa turre, kaampeenii adda addaa godhaa turre, sagalee isaanii ta'aa turre, bakka rakkattanitti immoo siinqii ta'aafii turre jechuudha. Ummanni Joorjiyaa sadarkaa ol aanaatti qooda kennaa turtan. Qoodni isin kennaa turtan kan gargaarsaa, kan hiriira bayuu, kan baatanii qorra keessatti dhaabbatu, Firii Beqqalee Garbaa, Firii Jawaar Mohammed, Firii all Oromo political prisoners gaafni jechaa turtan san yaadadhaa. Qabsoo gootan keessa har'a hamma tokko milkaa'uu dandeenyee jirraa jechuudha. Qabsaa'onni kun kan nu jidduutti argaman sagalee isin kararra dhaabbattanii iyyitan saniin, sagalee isin State Department dura dhaabbattanii iyyitan saniin, sagalee isin ganamaa galgala Tiwiiteriitti gootan saniin, sagalee isin sooshaal miidiyaa irratti sodaa tokko malee haqa ummata Oromoo deebisuudhaaf, haqa ilmaan Oromoo cabe sirnaa miti jettanii waan dura dhaabattaniif haala kanarra ga'uu dandeenya jechuudha. So ummata Joorjiyaa, I'm very proud of you. Kana keessaa qooda guddaa waan qabdaniif. Kana callaa miti. Kana callaa miti. Gaafa qabsaa'onni keenya hidhaman, gaafa Jawaar faa hidhaman, gaafa Baqqalaa Garbaa faa hidhaman, Joorjiyaatti kararra baatanii aartanii mana hidhaallee galuu dandeettanii jirtan. Guyyaa gaafa namni 20 ol Joorjiyaa keessatti mana hidhaan irraa gale qabsoo akkana ummata keenya saba keenyaaf qabsaa'u kanniin mana hidhaatii baasuudhaaf sagalee isaanii ta'uudhaaf karaa irra dhaabbattanii sagalee keessan dhageessisuudhaan ummata Oromootiif jecha guyyaan mana hidhaa bultan sunillee bu'aan isaa qabsaa'ota keenya kana gannu lakkisiisuu waan danda'eef itti boonuun nurra jiraataa jechuudha. Kanaafuu yaa ummata Joorjiyaa ammas taanaan humni keessan guddaadha, sagaleen keessanis guddaadha, qabeenyi keessanis guddaadha, dandeettiin keessanis guddaadha. Kana caalaa waan hedduu fiduu dandeettan. Ummata keenya ka biyyatti rakkatu, ka biyyatti dararamu, kanniin hundayyuu sagalee taatanii bira dhaabbachuu dandeettan. Horri hidhame ammas kan mana hidhaatiin bayinitu jira. Horra mana hidhaa jiru kanallee bira dhaabbannee kan hafanis akka mana hidhaatiin nu bayan sagalee isaanii ta'u akka itti fufnu asuma irratti isin hidhaamuu barbaadaa jechuudha. Kan biroo Jawaar Mohammed obboleessa keenya hangafa keenya qabsaa'aa gameessa Baqqalaa Garbaa asitti ummata Joorjiyaa duratti dhuftanii dhaabbattanii haala qabsoo kana ibsuudhaaf waan irra geettan ibsuudhaaf gammachuun akka ummata Joorjiyaa bakka bu'aa ummata Joorjiyaatti natti dhagamu guddaa ta'uu isinii ibsaa. Baga dhuftan ashamaa ani haa dhufu isiniin jedhaa ulfaadhaa haasawa kiyya kanuma irratti xumuraa na of oolchaa isiniin jedha. Dhiifama jara keenya maayikiin kun xiqqoo rakkoo nutti uumaa jira. Hayyee galatooma obbo Jamaal hedduu galatoomi. Hayyee amma karatti aansinee gama sagantaa keenyaatti dabarraa. Sagantaan keenya akkuma beekamutti keessummoota nu keessa jiraniitu jira. Keessummoonni kun
dhiifama nuu godhaa oguu takka. Maame. Okay, hayyee gama sagantaa keenyaa dabarra dhiifama nuu godhaa. Obbo gama keessummoonni keenyaa baga nagaa nu dhuftanii galatoomaa akka uummataan jettan hireessaniif kenna. Obbo Jawaar. Akkam ooltan? Akkam ooltan dhaga'uma? Fayyaami? Baga waa hunda keessa dabarree baga walitti deebine. Hoggaan amma biyya adda addaa deemu. It takes me back on memory lanes. I think yeroo duraatiif walgahii uummata irratti kan inni Atlaantaatti hirmaadhe yeroo yaadannoo sooressa jaarraa abbaa gadaa qopheessine na fakkaata. Waggaa kudhan dabruun oolu. It was historic moment. Barri 2012 2011 barri as dhufnee marii itti godhaa turre sun sochii booda godhameef bu'uura ture. San dura qabsoon Oromoo laamshoftee namni keenya walitti hin dhufu, walitti dhufus, walitti wacee, wal facaasee, wal caccabsee deema ture. There was collapse of collective self-esteem. Bara 2011 irraa kaafne immoo dadammaqiinsatu uumame. Dadammaqiinsa akkamtu uumame isinitti fakkaate? Namni keenya waan gara fuuldura irratti walii galuu dadhabnaan waan kaleessa irratti walii galuu eegale. Yaadannoon jaarraa, yaadannoon sochii afran qalloo, yaadannoon maccaa tuulamaa, yaadannoon sochii baalee jennee qopheessaa turre 2012-2013. I think that was very important. Namni keenya waan gara fuuldura irratti walii galuu dadhabnaan reminiscence gochuudha eegale. Yaadachuu eegale waan kaleessa. Rakkoo kaleessa keessa dabre. Dukkana kaleessa keessa dabre. Aarsaaf wareegama qabsaa'onni amma dura gochaa turan. Wal yaadachiisu irraa walitti dhufe. I don't know yaadattan. Waltajjiileen sun waltajjiin yaadannoo jaarraas taate kan warra ka afran qalloo kan hundi Torontootti qopheessine ka afran qalloo sun Torontootti qophaa'e kan Aliis Minisoota qopheessine. Namni keenya yeroo duraatiif at least diaspora ergan dhufe 2015 dhufe 2005 dhufe tokkoffaa namni keenya lakkoofsa guddaa walitti dhufe. Lammaffaa namni keenya osoo waliin jeeqin, osoo walitti hin duulin, osoo waliin caccabsin galuu eegale. Waan kaleessaa yaadachuun rakkoo kaleessa keessa dabarre yaadachuun sun hamilee deebise. Sochii qeerroo 2015 irraa kaasee 2018 godhamaa ture saniif akka bu'uura tokkootti dammaqiinsi yeroo san sochiilee kanaan godhame tokko jeetiin fudhadha. Sunis tokko magaalaa kanatti godhame. Namoonni hedduun keessan kookii dulloomuu eegaltanii turtanii marii achirraa eegalle. It's really wonderful to come back. Sanirraa kaasee waggaan lamaan zabtiyyaa bu'e malee I think every year dhufaatiin ture. Har'a immoo rabbiidhaas nu baasee walitti deebinee wal arguu kanaan hedduun gammadaa galatooma. Yeroo hidhaa turretti hojiin isin hojjettan beekamaadha. Gaafa hidhaminis nu bira dhaabataa turtanii, erga hidhamnes nu bira dhaabataa turtanii. Anaaf Baqqalaa qofa soomanii nuuf fakkaatee ture warra baatii tokko soomanee jira jaanasitti. Gariin immoo warra silata seenee eega nu hidhaa baane booda baatii tokko itti fufee soomanee jira jechuudha. Rabbi isin raaqee bal warra soomantaniif illee. Namoota hedduu as keessa jirtan isin hin beeka. Tokko tokkoon osoo hin galateeffadhe nan gammada. Garuu tokkumaa lama maqaa dha'uudhaaf Muhammad Abdoosh ni beeytanii.
isa galateeffachuun barbaachisu. Isa caalaa garuu erga gaafa OMN dhaabuudhaaf kaan irra an fuuldura OMN haa ta'u malee sochii OMN amma immoo san biras dabree hojii biraa yeroo barbaadametti nama hojjetaa ture. Isa caalaa garuu haadha warraasaa Fariidaa Abduu is very hard. Haawwan manaa keenya dhiibbaa haawwan manaa qabsaa'ota dhiibbaa isaanirra jiru namni nu beeka malee rakkoo mana keessaa hin hubatu. Yeroo nuti hidhaa turretti haati warraa Baqqalaa every day dhufa turte. Literally ijoollee kophaasii guddifte inni manuma hidhaatti dulloome. Asittis amma Faridaan atiin gaafa OMN dhaabnu intala isaanii duraa gaafa deessu ture. Deessee guyyaa lammataa gara Minnesota dispaachisa goone. Baranas yeroo nuti hidhaa turretti hojii OMN geggeessuu qofa osoo hin ta'in hojii gargaarsa maatii keenyaatii fi kan biraa qindeessuu irratti yeroo Mahammad hojjetaa turetti she literally raised their kids alone. Kanaaf Faridaa bakka isin bu'ee galateeffachuun barbaadaa naa galateeffadha. Bakka irraa eegalu nama rakkisa haalli biyya sanii. Biyyi nuti irraa hidhamne biyyi nu itti baane dachii samiidha. Biyyi nu irraa hidhamne gara rakkootti deemaa turte. Garuu rakkoon hammaataan wal fixiinsi hammaataan hammanaan himoo jennee yoo sodaannu dhugaa ta'e jennee yaanne. Manadhaa Baqqalaa wajjin mana tokko keessa turre. Wanni televizyiina irratti agarru wanni reediyoo irraa dhageenyu hedduu nusuu kenneessa ture. Iccitii baaste naan hin jedhin malee osoo ba'uu baannellee yeroo itti hawwine jira. Osoo ba'uu baanne ni baatan jedhanii waggaa dubbiin haasa'amuu eegalu sodaa guddaa keessa seenne. Biyyuma akkamitti dhayinaa? Ummata akkamitti dhayinaa? Dhayinee hoo maal ummata kanaan jenna? Ummata keenya maal jennaan? Ummanni akka hoggansaatti furmaata nurraa barbaada. Rakkoon biyyattii garuu rakkoo sadarkaa siyaasatti furamu bira dabartee yoo tarabbi furu taate malee rakkoo sadarkaa siyaasaan furamtu akka hin taane mana hidhaa keessa teenyee nutti mul'ata ture. Erga baanes yeroo dheeraa miidiyaa irraayis uummata irraayis fagaannee ka turre waanuma biyyi sun keessa jiruuf uummanni sun keessa jiru odeeffannoo gahaa walitti qabanne uummata kana duratti baanee maal jenna jenneet mari'achaa turre jechuudha. Kanarraa kaanee warri dhageenye biitii sun rakkoo wal waraansaa hamaa uumamerraa kan ka'e wal jibbiinsi wal fixiinsi hammaatee diinagdeen akka malee kufee namni nyaatee bulu bahee galu sadarkaa dadhaberra waan jiruuf hojiin keenya guddaan kan ta'uu qabu biyya keenyatti uummata keenya keessa nagaan akka deebi'u mootummaan karaa waraansaa karaa qawwee itti seene dhiisee humnoota isaa wal lolan wajjin taa'ee mari'achuu akka qabu jala cimsinee itti himuu qabna kan jennu murteessinee deemna jechuudha. Maaliifi hanga lolli kun itti fufetti hanga wal waraansi kun itti fufetti dhumaatiin namaa guyya guyyaan dhageessan kan nama suukanneessu kun hammaataa deema. Hanga wal waraansi kun itti fufetti kufaatiin diinagdee hiyyummaan babal'achaa deemaa jiru kun daran hammaataa deemaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan ergaan nuti uummata keenya biyya alaatiifis geessinu akkuma Baqqalaa yeroo adda addaa jedhutti biyya keessatti akkanatti wal geenyee uummata mariisisuu hin dandeenyu. Yoo mariisifne nullee waa gochuu baatan ka wal ga'e tokko tokkoon guuruu jechuudha. Kanaaf ergaan nuti uummata keenyaafis biyyoota deemnetti dippiloomaatootaa fi mootummoota adda addaa arginuttis rakkoon guddaan biyya san qabatee jiru lakkoo wal waraansaa kana waan ta'eef wal waraansi kun dhaabbachuu baannaan balaan hamaan dhufaa akka jiru uummata keenyas mootummaas mootummoota biyya biraatis jaarmaalee addunyaa biyya sanarratti dhiibbaa gochuu danda'an mootummaa sanarratti dhiibbaa gochuu danda'an itti himuu qabnaa ka jedhu ergaan tokko qabannee dhufne ka nama hundattuu himuu barbaannuu fi himaa jirrus biyya sanitti
lolli dhaabbattuu baannaan wantoonni hanga ammaa dhageessan guyya guyyaa irraa dhageessan kun daran hammaataa waan deemuuf mootummaan lola haa dhaabu ka jedhu ergaa tokko akka ta'u qabannee jechuudha. Ka biraa akka kaafaa'ootti marii bal'aa goone baay'ee dhidhiitamne waggoota lamaan dabre kana hedduun sukkuuman nutti dambifne hedduun sukkuuman waajjiroota keenya cufuurraa kaasee hooggansa keenya gubbaa amma gadiitti hidhu ajjeesu kaan rakkatee bosonatti akka galu godhame. Kanaaf maal gochuu qabna waggaa jennu wama tokko gochuudhaaf dubbachuudhaafis jaarmaa deebinee ijaaruu qabna kan jedhu irratti hundooynee yeroo bal'aa fudhannee jaarmaa ijaarree yoo xiqqaate hooggansarraa eegallee ijaaruu irratti fuulleeffanne. Shoorri kaafaa'oo biyya wal waraansaa sibil waar keessa jirtu keessatti paartiin seeraan galmaa'ee karaa nagayaatiin qabsaa'u maal ta'uu qaba jennee waggaa mari'annu tokkoffaa biyyi karaa nagayaatti akka deebituuf sagalee qabnuun caasaa qabnuun dhageettii qabnuun beekamtii kennuun qabnuun dhiibbaa godhu tokko jenna. Kalammata dhiibbaa kanas bifa gahaa ta'een gochuudhaaf akkasumas ammoo nagaan bu'ee biyyi gara sirnaatti yoo ka deebi'u taate gara ce'umsatti yoo ka deebi'u taate ummanni kun paartii cimaa tokkoffaa nagaan hoggaa bu'u negotiation waan jiraatuuf negotiation san irratti dantaa saba kanaa fedhii saba kanaa bifa bilchaataa ta'een kabachiisuu danda'u mormuufii danda'u ijaaruu akka qabnu. Lammaffaa immoo paartii boru biyya bulchuu danda'u tokko jaarmaa cimaa tokko ijaaruu qabna jenneet kanarra socho'aa jirra jechuudha. Akka kaafaa'ootti bakka adda addaatti akka jennutti maddi rakkoo kanaa guddaan tokkoffaa hawwii sirna abbaa irrummaa haaraa ijaaruudhaaf hoggansi haaraan biyya qabate ittiin as ba'e. Lammaffaa hawwii sirna federaalawaa diiganii sirna yuunitarii ijaaruudhaaf godhame jennee waan amannuuf akka kaafaa'ootti kallattiin qabsoo keenyaa tokkoffaa sirna dimokiraatawaa kan uummanni mootummaa ofii ittiin filatu. Lammaffaa sirna federaalawaa kan sabaaf sablammoonni qe'ee ofii irratti ittiin of bulchanii biyya waloo haaraa waliigaltee haaraa irratti hundaa'e jaarratan dandeessisuudha. Saba keenyaafis saboota kaaniifis kanatu fayyada jennee deemna jechuudha. Kana bakkaan ga'uudhaaf ammoo nu warri ammaas jirrus hoggansi biyya keessatti hafes jaarmaa cimaa saba kana madaalu gama dippiloomaasiitiin haa taatu gama tarsiimoo baasuutiin haa taatu gama uummata gurmeessuutiin haa taatu yeroo baay'ee biyya san keessatti Ihaadeeg irraa kaasee ammas kan jedhamu paartiin biyya bulchuu danda'u ka biraan jiru paartiin viable ta'e hin jiru yeroo hunda ka jedhamu nuyi garuu viable kan ta'e qofa osoo hin ta'in kan ga'umsaanis ga'umsa hoggansaatiinis bilchina imaammataatiinis tarsiimoo ittiin deemnuunis paartii biyya bulchu kan caalu ijaaruu qabna kan saba kana madaalu sabaaf sablammiisanis wal taasisee deemuu ni danda'u tumsa dhaabbilee biraa wajjin jaarratee deemuu danda'u ijaaruu qabna innet akka keenyatti irratti tattaafataa jirra. Yaanni qabnu kanaaf immoo boosni kiyya daddabalee booda immoo mariidhaaf carraa isinii kennaa galatooma. Galatoomaayi waltajjiiwwan adda addaatti akkuma kaasaa turre kaayyoon keenya inni guddaan uummata kana galateeffachuudha. Akkuma beektan abdiin saba keenyaa yeroo tokko ol ka'ee yeroo tokko gadi bu'ee yeroo tokko ifee yeroo tokko dukkanaa'ee yeroo tokko waan abdii namaa horu yeroo biraa immoo waan abdii nama kutachiisu kana keessa naannaa marsaati kan as geenye kan hundumaa keessatti qooda fudhataniitu sun dhaaba kanatu as jiraatii dhaaba Oromooti kottaa akkas godhaa yoo jettan hin dhuftuu maallaqa buustuu nama waa dubbatu dhaggeeffattu maaltu jira laata abdiitu jira laata jettanii deebitu. OMN dhufe jedhu isin waamu waan qabdan dhuftanii itti darbattanii miidiyaa keenyadha karaa kanatti sagaleen keenya dhaga'ama jettanii immoo kennitanii immoo deemtu. Kaafaa'oon dhufe jedhu ammas hin dhuftu waatti kennitu hin galtu. Abaa'oo jedhu waboo jedhu
dhaaba biraas jedhu unuma kennitu. Namatti hidhame jedhu hin kennitu. Maatii isaanii rakkate abukaatoo dhabanii kana jedhu unuma kennitu humna keessatti. Gaaf tokko waa ta'a laata saba kanaatiif hin darbaa laata kana keessatti qoodi koo maal ta'a kan jedhuudhaan kufaa ka'aa biyya ormaa keessatti humna keessaniif beekumsa keessan gurgurtanii isa argattan saba keenyaa fi qabsoo keenyatti deeggaraa as geessaniittu. Kanaaf galatoomaa isiniin jechuudhumaaf as jirra. Dhugaadhuma galanni isiniif ta'a. Yeroo keessan gubdanii dhuftu sa'aatii kanatti immoo yookaan nama dhukkubsate dubbistu yookaan dhimma waa biraa tokko wayii tokko dalagattu garuu saba keessaniif jecha qabsoo keessaniif jechadha kan isin iddoo kana dhuftan. Yeroo keessan gubduu waa hundumaa waan barbaachisu hundumaa itti baaftu. Garuu akkuma nama jedhe har'a abdii tokko dhageessanii galtu torban irraa immoo waan abdii namaa dukkaneessu tokko immoo dhageessu. Garuu kun amaluma qabsooti. Kanuma keessa bilchina argachaa deemne. Kanuma keessa wal hubachaa deemne. Kanuma keessa immoo beekumsa horachaa deemne. Kanuma keessa qabsootti makamaa deemne. Qabsoodha baqachaa otoo hin taane gara qabsootti deemaa deemna kanuma keessa jechuudha. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuu barbaadna. Wanti fuula keenya dura jiru isa dabarsineerra hammaataa ta'uu danda'a. Garuu amaluma qabsooti. Ni kaan ni du'a, ni kaan ni hidhama, ni biroon hojiirraa ari'ama, ni biroon biyya isaatii ari'ama. Isin immoo maallaqa keessanitti naftanii, yeroo keessanitti naftanii, qalbiin keessan hin taa'u, isinis numaa wajjiniin dararamaa jirtu. Yeroo nuyi nyaata dhiifne akkuma amma Jawaar kaasee baay'een keessan kan soomtan jirtu. Gaafa Hacaaluun du'e isin keessaa namni midhaan nyaatee bule waan jiru natti hin fakkaatu. Maaliif du'a nama tokkoo miti? Du'a akka sabaatti ajjeechaa nurratti raawwatameedha wanti sun waan ta'eef. Kanaaf yoo uffattan illee garaan keessan keessa yoo nyaatan illee garaa keessanitti ittiin gammaddan. Nuti warri fuula keessan dura jirru ummatumti keenya amma kootii uffannee karabaataa kana kaa'annee as gaafa teenyu nama gammadu fakkaanna nama fakkaanna garuu keessi keenya nama miti dhugaa dubbanneef. Utuu sabi sun akka kana taa'aa jiru sabi keenya kumaatamaan utuu hidhamaa jiru utuu du'aa jiru biyya isaa keessatti akka ormaatti ilaalamaatu jiru nuti as teenye akkuma waan biyyi nagaa ta'etti. Akkuma waan rakkoon hin jirreetti yoo dhiyaanneef of goomsu ta'a. Kanaatiif keessi keenya ala keenyaa wajjiniin isa sinnu ilaaltan kanaa wajjiniin waliin fakkaatu. Kan keessan illee akkuma kana. Garuu akkuma nama kaase kun amala qabsooti. Kan nuyi dhufneef egaa kana keessa dabartanii dhuftan hin nuffinaa. Abdiin kutatinaa. Adeemsa keessa Rabbis nu gargaare nus toftaa keenyaan guyyaadhaa gara guyyaatti bilchaanne wal dhageenye wal tumsine wal bira dhaabbanne gaaf tokko abbaa mirga keenyaaf abbaa biyya keenyaa hin ta'a jennee abdii qabna. Amma wayii tokko yeroo dhadhageessan hin naatu baay'een keessan gammadaa hin jirtan maal jedhu laata jarri kun maalumaaf deemu laata kan jedhu moo baay'eetu jira isin keessa. Maalumaaf deemu jettanii haasaa nuyi haasofnu keessa kan waa barbaaddattan jirtu amma. Waa kan barbaaddan jirtu. Dargaggeessi as jiru kun dubartoonni itti dadhabaa turan kun abbootiin keenya as jiran kun wayi tokko barbaaddu waa dhaga'uu barbaaddu. Kanaaf waan sana isinitti himuun barbaadanis. Maalumaaf deemu laata nuyi araaraaf deemaa jiru. Mootummaa araarsuudhaaf mootummaa barcuma jala qabuudhaaf mootummaa kufaatii irraa hambisuudhaaf deemaa hin jirru nuti kana nuu bara kana jara muraatii nuu bara nuti kaleessas qabsaa'ota kaleessas saba keenyaaf dhaabbanna har'as sabuma keenyaatiif dhaabbachaa jirra. Yeroo tokko tokko akkuma bakka adda addaatti kaasaa turre mootummaan kun mootummaa nama biraa dhiisaati. Warrumti faranjillee warrumti biyya kanaallee mootummaan hoogan keessanii ammoo maal taatan maaltu sirriitti badee nu jedha. Waan baay'eetu nutti bitaacha'e waan baay'ee rakkanne. Maaliif namni aangoorra jiru nama afaan keenya dubbatudha.
Namni Oromiyaa bulchu nama afaan keenya dubbatudha. Namni poolisii ajaju nama afaan keenya dubbatudha. Kana yeroo laalanii mootummichi mootummaa Oromooti jedhu. Warri ormaallee baala taraa afaan hin jedhu. Garuu nuyi mootummichi mootummaa Oromoo miti jenna. Mootummaa Oromoo miti. Sababiin isaa tokkoffaa mootummaa dhumti amma jiru kuni ani mootummaa eenyuuti jedha. Paartii isa kamii kan ijaare? Mootummaa kana kan ijaare paartii badhaadhina jedhamudha. Paartiin badhaadhina jedhamu kuni paartii Oromooti namni jedhu hin jiru. Inni isaanii paartii Oromooti hin jedhu. Paartiin kun paartii hundumaatii kan saba sabaaf lammii hundumaatii kanaatii fi an paartii Oromoo miti jedhee diigee paartii tokko uumeera. Kanaatiif akka paartiitti yoo ilaalle loojikii masaa yoo ilaalle paartii Oromoo miti. Kana jechuun Oromoon keessa jira garuu paartii Oromoo qofa miti. Kanaatiif mootummaa Oromoo miti. Mootummaan amma aangoorra jiru jechuudha. Karaa biraan yoo ilaalle mootummaan amma jiru kun nam filatamu gaafa jedhee paartiilee Oromoo maaltu irra ga'e? Paartiilee Oromoo jiran adda bilisummaa Oromoos, Koongireesii Federaalaa Oromoos lamaan isaaniiyyuu cufee, biiroo isaaniis cufee, mana hidhaatti hooggantoota isaanii mana hidhaatti naqee, kophaa isaa dorgomee kophaa isaa mo'e. Keessaa hin qabnu. Kanaatiif Piroofeesar yeroo baay'ee dubbatu turan mircaan baranaa mircaayyuu miti qircaayyuu hin taane jechaa turan. Kanaaf nuyi hin filanne mootummaa keenya jechuudhaaf hin dandeenye. Garuu mootummaan jira. Mootummaa sana fudhachuudhaaf dirqamneerra. Mootummaan hin jiru hin jennu. Mootummaan jira. Mootummaan kun mootummaa abbaa irree ofii isaatiin of muude kophaa isaa dorgomee kan mo'eedha jenna. Kanaatiif mootummaa Oromooti jechuu akkamittiin dandeenya kana keessatti. Karaa biraan mootummaa Oromooti otoo ta'e dantaa Oromoo tiksa ture. Kana jechuun tokkoffaadha. Yoo fudhannee amma daangaa isaa tiksa, afaan isaa tiksa, aadaa isaa tiksa ture. Kun ta'aa jira jennee hin jiru. Har'a Oromiyaa karaa barbaadan itti seenanii abbaan barbaadamtu weerara irratti geggeesse loon barbaadu saame nama barbaadu ajjeesee deeme. Kanaatiif dantaa saba keenyaa tiksaa hin jiru. Otoo kana godhaa jira ta'e mootummaa keenya yoo jennee yoo dubbannee nurraan fokkisu ture. Kanaatiif mootummaa keenyaa jechaa hin jiru. Dinagdeen keenya immoo eessa jira? Dinagdeen keenya lafa waggaa darbee jiru yookaan isa waggaa 2 duraa hin jiru yookaan immoo bakka waggaa 3 irraa ture hin jiru. Har'a biyya keessa namni nyaatee jiraachuu dadhabeera. Nyaatee jiraachuu dadhabeera. Isa akka biyya kanaa isinitti hin fakkaatin. Zayitii liitirii tokko birrii meeqaan akka bitan hin dhageessu miti biyya keenyaati. Hin dhageessu miti. Cobnisee namni cobasee irratti wal ajjeesa har'a. Akkasin asii ilaaltan kana miti. Coba zayitiitu jiru biyya keenya keessa. Lukkuu tokko gaafa ayyaana lukkuu tokko daakuu tokko qalatanii nyaachuun hin danda'amu warra biyya sana keessa. Hin danda'amu. Waggaatti hin nyaatu namni. Nama biraa dhiisaati hojjetaan mootummaa waggaatti yeroo tokko nyaachuudhaaf hin danda'u. Lukkuu qalatee nyaachuu hin danda'u biyya sana keessatti. Mana morma isaa keessa ol galfatee keessa bulu ijoollee isaa wajjin hin qabu. Eessa jirra hojjennee jechuudha. Isa waggaa 3 dura, isa waggaa 4 dura dachaa meeqa gara booddeetti deebinee jirra. Dinagdeen keenya kana fakkaata har'a. Qonni hin jiru maaliif bakka hundumaa lolatu jira. Daldalli sirnaan hin jiru maaliif dhageenyi hin jiru. Kanaatiif isuma bakki naannoon tokko qofa oomishatti isuma nyaata hundumtu. Hunduma baqata. Ijoollee dargaggoon silaa hojii hojjechuun irra jiru asi baqatu achi baqatu. As dhokatanii taa'u achi dhokatanii taa'u. Garuu immoo numa nyaatu. Garuu immoo namni oomishu hin jiru. Lolatu jira. Waraanni nyaata, poolisiin nyaata, inni hojjetu nyaata, inni hin hojjenne nyaata.
inni baqatu nyaata, inni ari'u nyaata. Namni hojjetu immoo hin jiru kana gidduutti. Maaliif lolatu jira iddoo hundumaa? Lolatu jira. Kan nuyi yeroo hundumaa waa'ee lolli haa dhaabbatu jennee jalqaba Jawaar Awurooppaatti jalqabee haga ammaatti itti jirruuf lolli haa dhaabbatu jechuun eenyutu itti miidhama lolli itti fufeennaan? Eessatti nu geessa? Har'a hoo kanatti nu geessa? Bor immoo eessaan nu ga'uu danda'a? Guyyaatti yeroo tokko nyaachuun hin danda'amu guyyaa sana keessatti. Finfinnee keessatti barataa miiliyoonii 100,000 meeqatu mana barnootaati. Ganama waan nyaatee manaa ba'uu dhabe mana barnootaati waa kennanii fi ishee nyaatee gala. Haa ta'u ijoolleen sunoo achi nyaatu haatiif abbaan immoo maal nyaatu laata manaati? Maal nyaatanii jiraatu isaan immoo? Kana keessa jirra. Dinagdeen keenya kana keessa jira qabatamaadha. Badiisa hagan hin jedhamnetu, salphina hagan hin jedhamnetu jira biyya sana keessa. Buddeen tokko daabboon tokko cabaansee cabdee lafa firfaarisee cabdee lafa buutee cabaansee har'a gatii qaba biyya sana keessa. Dubartoonni haadholiin akka keessanii ganama ka'anii daabboo tokko bitanii ijoollee lama qabatan ishee gargar cabsanii isa kanaaf kennanii isa tokkoof walakkaa kennanii ofii isaaniitii agabuu isaanii oolu kana beektu. Ofii isaaniitii akkanatti oolu. Akka kanatti ijoollee guddisu. Akka kanatti guddattee immoo bor immoo dhufanii morma qabaniitu ati shaneedha ati maaloodha jedhanii qabanii dhaqanii ajjeesu yookaan dhaqanii qabanii immoo hidhu. Nama akka kanatti guddisan yoo namni du'e boo'uun hin danda'amu taa'anii taaziyaa taa'uun hin jiru. Mucaa qabanii fidanii haadha biratti ajjeesu. Buleessa biratti ajjeesu. Mana hidhaatii baasanii fidanii ajjeesu. Kana keessa jirra. Utuu kun jiru maal nyaannee nutti tola? Maal uffannee nutti tola? Yoo maal goonee nutti toluu danda'a? Akkamittiin kana tumsina jettanii yaaddu sin? Akkamittiin kana akka inni turuuf akkamittiin gochuu dandeenya nu? Akkamittiin sirni kun haa turuu jennee barcuma jala qabuu dandeenya? Hin danda'amu. Nama taanee jennaan Oromoo yoo ta'uu baanne nama taanee jennaan hin danda'amu. Akka namaatti yoo ilaalle jechuudha. Hin danda'amu. Sirni akkasii saba kanarra turuu hin qabu. Kanaaf nu jala dhaabbannaarras. Yeroo nagaan abu yeroo jennu isa kaniin qawwee hiikadhuuti kabiroon immoo qawwee hidhadhuuti ajjeesii jechuu keenya miti. Eenyullee haa hiikatu jechuu miti. Nuti kan nuyi jennu isinis waraana dhaabaa. Warri asiin loltanis dhaabaa. Kana gidduutti uummati xiqqoo ishee haa boqotu. Nagaa argatu. Mee hojjetee haa nyaatu. Mee nagaan bahee haa galu. Mee haa qotatu. Mee haa baratu. Isin immoo rakkoo keessan siyaasaan taa'aati barcuma taa'aati hiikadhaa. Rakkoo keessan akka kanatti hiikadhaadha kan nuti jennu. Malee gar tokko dhiisi jennee uummata kanaan uummati silayyuu du'aa jira silayyuu hidhamaa jira uummata kanaan maal godhi jenna. Mootummaatti dubbachaa jirra nuyi dhaabaa warri wal rukutaa jirtan dhaabaa uummanni haa boqotu. Rakkoo keessan furadhaa rakkoo keessan hiikadhaa. Akkuma warra kaabaa wajjiniin rakkoo keessan karaa nagaa hiikkachuudhaaf kaatan Oromoo wajjinis saboota biroo wajjinis rakkoo qabdan hiikadhaa. Karaa nagaa taa'atii mari'adhaa. Warra sana warra qawwee guddaa qabu warra humnaan rukutee hamba tokko ofirraa deebise isaanii wajjiniin nanaasaa. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin garuu hin haasa'u isaaniin immoo nan balleessa ji'a tokko gidduutti jedhanii dhaadatanii ba'uun hin ta'uu hin adeemsisuudha kan nuti ittiin jennu. Dhaabaa hin danda'amu. Miidhaa nama miidhaa qabu nama rakkoo qabu nama silayyuu miidhamee jiru yaada isa keessa jiru osoo miidhaa isaa hin hiikanii fi ajjeeseen fixa jechuun hin danda'amu. Hinnumu itti dabalamaa deema guyyaadhaa gara guyyaatti dabalamaa guyyaadhaa gara guyyaatti humna argataadha kan inni deemu. Maaliif miidhaa sanatti itti jabaachaa deeme kaa.
xiiqii keessa deemaa seenaa deema. Waan godhu gaafa dhabu filannoo biraa gaafa dhabu inni biroon iyyuu itti makamaa deema. Kan argaa jirru kanadha. Kanaaf dhukkuba tokkoof qoricha lama ajajinaati warra sanaa wajjin hin haasofne eeggattanii Oromoo wajjiniin isaa taati. Akka sagaleessa wal goomsuun akka hin dhufneef immoo lafa qaamni sadaffaa jirutti taa'aatii rakkoo keessa mari'adhaatii hiikadhaadha kan nuti jechaa jiru. Kana caalaa maal jenna akka paartii karaa nagaa qabsaa'u tokkotti. Lamaan isaanii irratti humna hin qabnu nuti. Garuu badiisi saba keenyaa nu gaddisiisa. Tokko aangoo turfachuudhaaf lolaa jira, inni kaan immoo nam miidhamee jedheetu lolachaa jira, ofirraa lolachaa jira. Hiikadhaa asuma jettan kanayyuu. Yaa rakkoo keessan furadhaa hiikadhaa. Karaa nagaa rakkoo keessan furadhaa hiikatti kennadhaa kan nuti jennu. Kanaaf kaafaawwan kaleessas waggaa meeqa turas akkuma kanaan dura jechaa ture rukuttaadhaan wal balleessuudhaan hin danda'ama kan jedhu nagaan hin bu'a jennee hin yaadnu. Keessumaa warri Atilaantaa jirtan kun hin beektu seenaa biyya kanaa hin beektu. Seenaan biyya kana rakkoon biyya kana keessa adiimaaf gurraacha gidduuyyuu rakkoon akkamii akka ture tariitii quba qabdu ta'a. Garuu kun akkamittiin akka hiikkates immoo quba qabaachuu qabdu jedhee yaada. Nuyi warri as hin jiraanne iyyuu warri biyya sana keessa jiraannu iyyuu dubbifneerra seenaa isaanii muuxannoo isaanii akkaataa isaan keessa darban nagaa ammoo bu'ee jiru akkamittiin akka dhufe hin beeknu. Nagaan isin har'a teessanii galma kana keessa nagaadhaan teenyee wajjiniin haasofnu kun waan salphaatti kan dhufe miti. Wareegama hedduudhaan kan dhufedha. Garuu nuyi biyya keenyatti nagaa dhabnee asitti nagaadhaan jiraanna. Warri taa'ee furachuu barbaade haasa'ee mari'atee qabsoo adda addaatiin bifa kana nagaa har'a keessa jirru kana akka kan argamsiise ta'uusaa quba qabna jechuudha. Kanaaf federaa keessan yaaddayna akkuma kaleessaatti isin qabsoo keessan nama qabsoodhaaf fuula keessan dura jiru gargaara bira dhaabbadhaa. Otoo hin dhiisnatu jettaniis hin dandeessan qaami keessan walakkaanoo rakkoo keessa jira akkamitti dhiiftu. Utuu nyaatanii yoo beeloftu akkamitti dhiiftu. Akkamitti dhiisuu dandeessu. Rakkoon isin keessa jirtan rakkoon nuyi keessa jirruuti yoo caale malee isaa gadi miti jenneetu yaadnan. Kanaatiifi adaraa keessan jabaadhaa nu jabaadhaa saba biraa wajjiniinis nagaa jiraadhaa walii keessanii wajjiniinis nagaa jiraadhaa nama isinii mormuu wajjiniinis jibba keessan seeninaa walisin abaarinaa walisin qoodinaa abalumaa kana jedhe sin jedhinaa hojii keessan duwwaa hojjedhaa waan gochuu dandeessan duwwaa gumaachaa eenyu wajjiniin iyyuu diinummaa hin horatinaa. Diinummaan nun barbaachisu. Diina gaa qabnan rakkoon keenya diina keenya rakkoo guddaa qabna akkuma sabaatti. Kanaatiif saba biraas yoo argitan nagaa wajjin jiraadhaa. Yoo dandeessan gargaaraa. Yoo dadhabdan immoo yoo xiqqaate miidhaa irraan hin ga'inaa. Yoo dandeessan immoo gargaaraa. Saba keessanis lammii keessanis immoo akkuma kana godhaa. Namni dogoggora yoo jiraate rabbi siif dhiisu jedhaati dhiisa du'aa godhaafi waaqa kadhadhaafi dhiisaadhuma bira darbaa. Waluma na baarinaa. Eenyu akka sirrii ta'e rabbi duwwaatu beeka. Karaan karaa tokko duwwaa miti. Karaa baay'eetu jira. Karaan qabsoo hedduutu jira. Waan dandeessan godhaa. Yoo dadhabdan immoo dhiisa. Gaafa argattan itti darbadhaa sammuu keessaniif jecha. Saba keessa yaadadhaa. Dhugaa yeroo baay'ee abdii kutachuutu isin irra ture garuu utuu abdiin kutatiin as ga'uun keessanii baay'ee nu gammachiisan nuuf immoo abdii nuu taatu.
achitti maatii keenya dubbisaa turtanii, bilbilaa turtanii, maallaqa ergaa turtanii, hakiimii keenyaaf ergaa turtanii, abukaatoo keenyaaf ergaa turtanii. Isin irraa hafee miti. Maatii hiyyeessas immoo achii qabdu obboleessa isaatu yookaan eenyutu Ameerikaanii jira isiniin jedhu maal godhu asitti isin ergitu achitti isin ergitu rakkoo keessa nunuma hubanna. Kan hunduma keessatti dhaabbattanii immoo nu wajjiniin turtan. Adaraa keessan wal danda'a akkuma kanaanii nagaadhaan jiraadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisuu fayyaa ta'an isiniin jechuu barbaada. Hayyee obbo Baqqalaa akkasumas obbo Jawaar hedduu galatoomaa. Ammas faayoon isin afeera asitti faayoo gutakka maammeellee gutakka as gamana nu kootu. Fayyaada isinin jenna hayyoonni keenya haasoo hedduu nuuf haasooni nuuf kolchaa dhiifama waan isaan nu haasoon kanarraa waan hedduu baranna jennee yaannaa jechuudha. Dhaamsa qabnaaf mootummaa Itoophiyaatiif nutis ummanni Oromoo bara Minilik bara Dargii bara Wayyaanee ajjeechaan takka hin finne. Abiyyiifis dhaamsa qabnaa jechuudha. Oromoo ajjeestee fixuu hin dandeessu. Osoo hin jaalatin Oromoo wajjin afaan beeytuun teessee haasoytaa guyyaan suni fagoo miti jechuudha Oromoo. Yoo yaadaan wal hubannee yoo qalbiidhaan wal jala deemnee wal dhaggeeffannee Oromoo hayyuu keenya warra waa beeku haasoo isaanii faallaa dhiisnee qorqalbii keenya gama tokko deebisne abbaan fedhee nuun fixu. Abiyyi kalee dhiiga qeerootiin mootummaa rabbee dhiisiiti. Mootummaa meeqa Oromoon finne Abiyyi Oromoo fixuu hin dandeessu. Biltiginnaanis Oromoo akka godhuu hin dandeessu. If booda deebisuu hin dandeessu. Hamma maayyitti itti qabsoofnaa jechuudha. Hamma Oromoon tokko hafutti Oromoon rafeen buluu jechuudha. Oromoo yoo mana hidhaa jiraate hundi mana hidhaa jira. Haala saniin amata afran dabre yaada keenya qalbii teenya gama takka deebisne diina keenya mo'achuu dandeenya jechuudha. Arras hayyoota keenya hidhee qaawa nu jidduutti manuuf hedduu tattaafate hin milkooytuu jennaani jechuudha. Oromoon takka yaadni keenya tokko karaan keenya tokko nuti nama Oromoo nama rafuu malee nama deemu hunda ni gargaarra. Nama rafu garuu hin gargaaru. Oromoofiin hojjedhaa jee bilbilaan silkii qofaan kan dubbatu hin gargaaru. Deemi tarkaanfii takka yoo ati fuute dhibba si jala fuunaa jechuu waan qabnuun. Kanaafuu fayyaadaa hayyoonni keenya hidhamanii wareegamanii dhugaa hedduun itti boona. Hayyoota kana dhugaa hedduun itti boona. Bara hunda hayyuun qabsoo Oromoo ni dheessaa maal ta'a ni facaasaa diinni kanatti xumura gootan akka kiyyatti fayyaadaan isiniin jaa. Goonni namni qabsoo hoogganu qabsoo irraa hin baqatu. Kanaaf ragaan koo isinii irra deebi'ee fayyaa tahaa. Anis ummanni Oromootis isinirraan baqatu. Kanaafuu biltiginnaan abdii haa murattu. Gara sagantaa keenyatti deebina. Sagantaa dandamsiisaa qabnaa. Dhiifama naaf kolchaa sagalee xiyyareef waan hedduu hiyyeef narraa xiqqaate. Dubartoonni keenya asii ba'anii akka sagantaa dandamsiisaa kana nu godhaniin gaafadha. Dhiyaadhaa isin eegaa jirra koota. Najaatii fi Jamila fayyadaa Jamila mee ililchaa fi gaadhaangaa ajaa'ibaa kana warra isinii qopheesseef fayyadaa isinii jenna fayyadaa. Fayyaadaa.
fayyaade harka dhoytanii fi gagabbatanii galtan waan beelaan fixan san. Fayyaade gahee fi fayyaade ulfaadhaa. Thank you. Ayya. gahee kutaa خلاص نجات gahee dhiisaa خلاص. Ogaa fandaruufiif godhamu ibsituu fi saabitii fi warruma cidhuudha jedhu san irraas dabarsina gaa. Achi jirti. Gamas jira qoysi maayikii hoggaansa kan hagaa taasoo itti sirreessina. As gamanuma as dabarsina. Biizii godhan. Engeenye gahee dhiisaa gahee dhiisaa fayyaadaa galatooma fayyaadaa galatooma isinii ililchuu hin dandeenye galatooma fayyaadaa waan mime fayyaadaa boora sagantaa keenya itti fufuu jira. Obsaa fi abdiin nu eeggadha. Oromoo Atilaantaa akkam jirtan nagaami? Fayyaami? Dhiifama nuu godhaagaa rakkoo teeknikaatiif manni akka malee rakkoo nutti uume teekninni. Kanaaf gaa mummukaayinaa isiniin jecha haala jiruu fi wanta jiruus gootonni keenya akka gaaritti nu dubbatanii garuu gaa goofaree filaan keeysan jirre lammii jiraan keeysan jirre akkan taane gaa Oromoo jabaa fi abbaatu jabeeffata yaani